Tiyaatirri gosoota ogummaa raawwii jalatti argaman keessaa isa tokko. Jechi tiyaatira jedhus jecha Giriik kan tiyaatroon jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaas performing place yookiin waltajjii agarsiisnitti raawwatu jechuudha. Karaa biraatiin immoo tiyaatira jechuun seenaa gara gochaatti geeddaramee waltajjii irratti dhiyaatu jechuudha. Tiyaatirri taatee mudannoo sochii dhalli namaa guyyaa guyyaan isa mudatu yeroo fi bakka murtaa'aatti daangessee kallattiidhaan seenaa waltajjii irratti daawwataaf dhiyaatu yookiin taateeffamudha. Kunis gochaalee jireenya dhala namaa keessatti raawwataman haala miira daawwataa harkisuu danda'uun waltajjii irratti kan dhiyaatudha. Tiyaatira jechuun qindoomina bobboca aartii fayyadamuun agarsiisa kallattiin agarsiifamudha. Taatonni muuxannoo jireenya dhugaa jiruu yookiin kan argaa yaadaa taatee isaanii kallattiin daawwataatti bakka murtaa'e tokkotti yeroo baay'ee waltajjii irratti agarsiisanidha. Agarsiisni kunis akka tasaa ta'ee qindoomina qaamaa, sagalee, sirba, muuziqaa fi shubbisaan akkasumas siinaarii fi saxaaxa adda addaan ibsaatti fayyadamee daawwattootaaf dhiyeessa. Tiyaatirri Giriik irraa ka'uudhaan Roomaatti, Ingiliiz, Faransaayitti ce'uun bocaa fi haalota isaa jijjiirrachuunii fi guddachaa addunyaatti babal'achuudhaan sadarkaa amma jirurra gahuu danda'eera. Ogummaan tiyaatiraa Itoophiyaa keessatti bara 1913tti yeroo jalqabaatiif kan dhiyaate yeroo ta'u, tiyaatirri kunis faabula koomeedii bineensotaa jedhu nama Beejoondii Taklahawaariyaat Taklamaariyaam jedhamuun bara 1906tti barraa'ee dhiyeessuun jalqabsiise. Tiyaatira Oromoo yeroo ilaallu immoo tiyaatirri afaan Oromoon ni jalqabaa bara 1965tti Maammoo Mazammariin barreeffamee magaalaa Bishooftuutti deeggarsa waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin waltajjii irratti kan dhiyaate yeroo ta'u, Haayilee Fiidaan immoo bara 1957tti barraa'ee bara 1967 hojjetamuuf yaalamee ture. Mata dureen tiyaatirichaas bara birraan bari'e kan jedhu ture. Karaa biraatiin immoo tiyaatirri jalqabaa afaan Oromootiin waltajjii irratti dhiyaate tiyaatira Dukkana Duuba jedhu kan Dhaabaa Wayyeessaan bara 1983tti galma guddaa magaalaa Naqqamtee fi mana tiyaatiraa mana qopheessaa Finfinnee keessatti kan dhiyaatedha. Yeroo ammaa kanas tiyaatiroonni hedduun afaan Oromoodhaan qophaa'uun waltajjiiwwan garaa garaa irratti dhiyaachaa jiru. Nutis guyyaa har'aa sirna eebba tiyaatira afaan Oromoo mata dureen isaa Ganamee jedhu kan magaalaa Bishooftuutti eebbifame kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraatti akka nu waliin turtanis kabajaan isin affeerra. Sirni eebba tiyaatiraa kun eebbaan saaqamuun piroodiisara tiyaatirichaan haasawaan baga nagaan dhuftanii taasifameera. Keessummoota guyyaa har'aa abbootii gadaa, artiistoon, manguddoon, dargaggoon, gareewwan garaagaraa iddoo biraatii dhuftan, magaalaa keenya keessaa dhuftan, baga nagaan dhuftan yooyyaa jechuun barbaada. Itti aansuunis tiyaatirichi kallattiidhaan hirmaattotaaf dhiyaateera. Nutis hirmaattota qophichaa fi taatota tiyaatirichaa waliin turtii taasifneerra. Tiyaatirichi daran akka ishee gammachiise kan dubbatte aartist Meeriidha. Sagantaan ture akkuma waliin daawwanneedha. Itti dhama'ameera. Sirriitti itti qophaa'aniiru. Every single thing itti yaadanii itti dadhabaniitu qopheessanii. So kun immoo maal nutti agarsiisa? Dhugumaan aartiin keenya, especially aartiin Oromoo kutattoota akka inni qabu. Akka inni itti fufu ijoollee onnatanii garuu onnachuudhaan qofatu hin ta'in standardii barbaadamu immoo humna isaaniitii ol wal'aansoo qabanii standardii barbaadamu qabatanii akka isaan ba'aa jiran kan namatti agarsiisudha. Ganameen tokkoffaadha. Jalqabbiin jiru akka gaarii ta'ee fi tokkummaan isaanis kan daran nama ajaa'ibu ta'uu dubbachuun ergaa ishees akka itti dabarsiteetti. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Jalqabbiyyuun fakkaatu miti standardii ta'e create godhaniiru ijoolleen kuni. So jajjabeessuu ni qabna nuti hundumti keenya. Isaan immoo jabaadhuun jedhan jabaadhaa. Kiruun hundi tokkoon isaanii warri siinii tokko qofa irratti mul'atanii taatee tokko irratti darban ituu nafin waan isaan gochaa turan amazing. Baay'ee namatti tola. Ani immoo akka nama aartiitti maalin jeej godhaa keessattiin of ilaala.
wanti hawwinu jira, wanti hammana osoo nu ga'e jennee yaannu jira hundumti keenya. So gama tiyaatiraatiin immoo ijoolleen kun magaalaa Bishooftuutti haala mijanne keessatti walii isaanii wal waamanii walii isaanii gurmaa'anii osoo eenyuyyuu sponsora jaran godhin osoo eenyuyyuu karaa kanarra deemaa jaran jedhin humni aartii hammam akka inni ga'u agarsiisaniiru. Kana caalaa homaa jarru jaboodha, jabaadhaa warra jedhaman miti. Garuummoo waan caalu sinirraa eegna. Hawaasa hundatti immoo muuf gootanii osoo agarsiistanii gaariidha jedhani. Barreessaa akkasumas taatuu tiyaatirichaa kan ta'e Wabii Kabbadaa immoo sagantichi kan eegeen ol akka ta'e ibsuun tiyaatiricha kan barreesse seenaa dhugaa irratti hundaa'eenii jedheera. Qophiin bareeda ture. Akkuma agartee tiyaatirri keenya kun barreeffamee argee qophiinis akkuma agarte miirri odeessiis miirri daawwattootaas akkuma agarte kana ture. Bareeda ture jechuudha. Yeroo hedduu barreessaan tokko wantootni keessaa barreeffama tiyaatiraa fiilmiidhaan wal qabatee yeroo barreessu namoonni sun namoota qalbii isaa keessa jiranidha. Namoota lubbuudhaan lafarra jiran miti. Namootni inni yaadee kalaqu sun jechuudha. Tiyaatirri kun immoo tiyaatira seenaati. Dhugaa dubbachuuf maqaarraa kaasee namoota lubbuun jiraatanii darban jaroonni sun waggoota 180 duubatti deema. Yeroo sana jiraachuus baannu namoonni sun namoota lubbuun turanidha. Garuu akka og-barruutti yeroo barreessitu namoota sana afuuraan bara isaan jiraatan jiraata. Waan isaan nyaatan nyaata. Akkaataa isaan itti dubbatan dubbachuu barbaada. Akkasitti dubbachuus qabda waan ta'eef yeroo hojjetamee taatota lafa jiraniin bakka bu'ee waltajjiirratti dhiyaatu akka yaaddesii ta'a jechuudha. Addumatti immoo piroodiisara tiyaatirichaa kan ta'e Abbuudhaan galateeffateera. Dubbachuuf addatti namni an galateeffachuu barbaadu piroodiisaruma tiyaatira kanaa Abbuudha. Maaliif tiyaatirri kun hojjetamee sadarkaa kana akka ga'uuf koostiimiiwwan kun akka ba'aniif hojiin miidhagaa kun odeensii biraa akka dhiyaatu gochuudhaaf jalqaba dinagdeedhaan utubamuu qaba. Akkasumatti beektu fiilmiiwwan keenya namni gurguddaan fiilmii barreessu jira. Fiilmiiwwan kun garuu odeensii biraan ga'an. Sababni isaa maaliif maallaqaan namni waan kun an irraan fayyadama. Biizinasii dhallee beekadhu. Maallaqaan illee irraan fayyadama jedhee yaada kana hawaasatti gurgurachuu nama barbaadu. Yaadota kana namni gara hawaasaatti geessisu hin dhabama yeroo hedduu. Abbuun garuu jajabeenyaan tiyaatira kana piroodiisu nan godhedhe. Tiyaatira kana piroodiisu gochuu isaatiin immoo nuun nu fayyade. Gara caalaa aartii Oromoo keessatti illee waan guddaa tokko dabalee kanaafuu darummaan Abbuu galateeffachuun barbaada. Artiist Soolaan Admaasus tiyaatirichaa akkas jechuun ibseera. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkas dandeettii akkas kan qaban magaalaa kana jiradha yaanne abdii guddaa namatti tora. Godinoota garaagaraa irratti akkasitiin tiyaatirri afaan Oromoo yeroo baay'ee sentarii magaalaa Finfinnee irratti waan akkasii kan argamu. Garuu ijoolleen magaalaa Bishooftuu kana jiran akka kanattiin iskiriptii bishaataa ta'ee waltajjii illee argiteetta ta'ee suma sirrii mo'ama sirrii isaa orijinaalitii isaa ta'uun gaddiisin uffata aadaa isaan fayyadamanii wantuma yeroo sana ta'aa tures fakkaata. Baay'ee waan ajaa'ibaati hojii jajjabeeffamuu qabudha jedheen yaada. Qindeessaa fi taatoo tiyaatirichaa kan ta'e Fiqaaduun immoo tiyaatira qindeessaa taatoo ta'uun ulfaataa ta'us bu'aa isaatti akka gammadee fi tiyaatiricha asiin gahuufis ji'oota 8 ol akka itti fudhate dubbateera. Baay'ee gammanne keessattuu uummanni amma karaa nu argamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Akkuma argitu tiyaatirichi xiqqoo yoomes isaas duubatti kan ba'e duubatti deebineeti sana kan laallu. Kanaaf baay'ee ulfaataa ture. Shaakalli isaas yeroo baay'ee nutti fudhate. Dadhabsiisaa ture. Anaaf immoo qajeelchadhas. Ta'aallee ta'eetiin hojjedha. Tiyaatira irratti immoo laayiviidha waan ta'eef qajeelcha gaafa taatu itti fufiinsa sana yaadaatu hojjetta waan ta'eef xiqqoo anaaf ulfaataa ture. Almost ji'a 8 kan waan kana ji'a 8 irraa argisiisuuf ture already ji'a 3 shaakallee jechuudha. Yaadni isaa waggaa tokko guuteera. Iskiriptiin qophaa'ee kaastii ta'e. Achi booda garuu itti yaadnee kan shaakalle nuti ji'oottan 8 darbanii as kan jiru. Ispeeshaalii ji'a 4 gara dhumaa kana yeroo itti kennineeti torbanitti guyyaa 2 shaakalaa kan turre. Vokaaliis sirboota sanas jeedaloo sanaa irratti walii galuudhaaf wantoonni baay'ee irratti sana gochuudhaaf yeroo dheeraa nutti fudhateera. Almost ji'a 8 jennee naannuma sana. Sanas ta'ee sana garuu milkoofneerra jedheetiin yaada. Baay'een gammade baay'ee. Gara fuula duraattis magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti agarsiisuuf fedha akka qaban dubbachuun qaamolee tiyaatiricha akka sadarkaa kanarra gahuuf isaan deeggaranis galateeffateera. Uummanni nu jaalate taanaan fudhatama argannaan nuti guutummaa Oromiyaatti iddoo nu mijatu kamittuu deemuu hin barbaanna.
Keessayyuu gara Qeellam Wallaggaattis gara Sotoo deemnes baay'ee nutti tola. Magaalota Oromiyaa guutummaa isaattis egaa ispeeshaalii Naqamtee fa'aa masaraa Kumsaa Morodaa istoorii kana keessa qooda qaba. Sanallee deemnee achitti illee argisiisuu hin barbaanna. Yuunivarsiitiiwwan irratti deemnee argisiisuu hin barbaanna. Akkuma argitu kun koostiimiin kun amma hojjetameera. Koostiimii kana haalan qabannee waarannee iddoo sanatti deemnee isaanuma kana keenyee waarannee too sirreessinee hojjechuu hin dandeenya. Taatonni hundumtuu leenji'aniiru. Isaanis hin jiru. Kanaan booddee waan ulfaatu miti. Waan ulfaatu simannaa uummata nu simatu sana argachuudha. Waan ulfaatan nama hamma kanaa baattee magaalaadhaa gara magaalaa biraa gaafa deemtu baasii dabalatee wantoota baay'eetu jira waan ta'eef sana qaamonni fedha qabanis kan nu gargaaranis jiraannan nu gargaaru baatanis hayyamuma arganneetuma odeensii arganne nuti deeggarsa kamuu barbaannu ofii keenyaan deemnee hojjechuudhaaf qophaa'uudha. Humna sanas hin qabna waan ta'eef kanaan booddee rakkoo faayinaansii rakkoo maalitti jennee wanna duubatti jennuuf hin qabnu. Ogeessonni nu mataa keenya jira. Koostiimii keenya guuttanneerra leenjineerra tiyaatira harka keenya jira. Ogeessonni kan akka keessanis hin jirta waan ta'eef sodaa sanaa hin qabnu. The only wanni nuti barbaannu maannin deeggarsa inni jennu faayinaanshaali otoo hin taane fedha uummata koottaa jechuu fi hayyama nu kennuu fi karaa nu mijeessu. Sana taanaan Oromiyaa guutuudha. Kun qabsoodhaan nuti qabsaa'ota aartiiti. Egaa miidiyaa keessan VTV guddaa galateeffannaa. Akkuma argitu kana taatonni as keessa jirru. Egaa turtii waggoottan 4 Inisiitii Aartii Oromiyaa wajjiniin turre. Inisiitii Aartii Oromiyaa yeroo jalqabu eegalee ijoollee keenyallee persentii 50 ijoollee muraasa viidiyoo editingii kaameeraa nu barsiisaniiru. Sana wal qabatee production tiyaatira kana waraabaa ture 5 star production achi dhalate, film production achi dhalate. Taatonni baay'eenis achitti koorsii fudhatanii leenji'aniiru. Anis sinematografii achitti illee fudhadheera. Dandeettii keenya arraa keessatti qooda qaban Inisiitiin Aartii Oromiyaa almost we are family nu maatiidha. Maatiis ta'u garuu cimina waltajjii kanaatiif qooda mataa isaanii qabu waan ta'eef Inisiitii Aartii Oromiyaa galateeffachuu nan barbaada. Aanduu Aartiinaa Piroomooshinii galateeffachuu nan barbaada. Isaa hagaa ol garuu hagaa ol jechuun eenyu kan sii gochuu hin dandeenye. Sinimaa Itaalam jedhamu kana galma kana gamoo Hiyoot yookiin immoo sinimaa Hiyoot guddaa galateeffanna. Nu hayyamaniiru galma nuu kennaniiru itti shaaqalleerra itti hojjetaa jirra ammaan tana waan ta'eef isaan guddaa galateeffachuu hin barbaanna. Taatota koo barattoota koo ijoollee barattoota piroomooshinii aartii Duungoo ijoollee Duungoo mara isaanii guutummaatti nan galateeffadha. Warreen kallattii adda addaatiin nu faana dhaabbatan hunda isaanii gadaa giddugala leenjii gadaallee meeshaa koostiimii tokko nu gargaaraniiru isaanillee guddaan galateeffadha. Nutis jalqabbiin jiru kan nama gammachiisu akka ta'ee fi daran cimee itti fufuu qaba jechuun qophii keenya guyyaa har'aa goolamna. Horaa bulaa.